Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota FIB irra sagantaa adda qophii ayyaanaati kan isin biraan gahaa jiru. Qophii adda ayyaana sababeeffachuun isin biraan gahaa jiruun immoo keessummaa guyyaa Iidaa sababeeffachuun isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya waliin turtii taasisna. Hordoftoota amantaa musliimaa maraan bakka jirtanitti irra deebi'uudhaan Iid Mubaarak isiniin jenna. Keessummaan har'a asitti qabadhee dhiyaadhee keessattuu sadarkaa internaashinaalitti dhimmoota Itoophiyaadhaan wal qabatan waliin falmii taasisuudhaan dhimma Abbayyaa irratti yeroo hedduu miidiyaalee gurguddoo irratti nama beekamudha. Isa waliin turtii taasisna. Waliin tura. Muhammad Al-Arsi maalirraatu akkas jedhamuu danda'e? Duratti salaamu alaykum isiniin jedha. Galatooma waan nu keessummeessitaniif Eid Mubaarak isiniif illee nama nu hordofullee galatooma waan nu keessummeessitaniif. Muhammad Al-Arusi yoo jettan Muhammad ka Arsii jechuudha. Al-Arusi jechuun wayitii Arabiin waaman Al-Arusi jedhanii. Isiin gosomatti gosoma keessanitti irraa fudhatamee Al-Arusi jechuusaanii. Iidni kun mee akkam ture ati yeroo baay'ee biyya alaattis kan itti dhalattee guddatte achitti erga gara Itoophiyaa dhuftees illee ayyaanota dabarsuu jalqabdeetta. Mee isachiif isasii wal bira qabiiti akkami? Wallaahi martinuu waan bareeduun qaba. Achitti yoo jettan Suuditti aladhee ani hin beekani Makkatti aladhee achumatti guddannee Iidni illee bareeda likkii malee das nama jedha. مالي أما الحمد لله بيتين نتويتي ده بعيدني يعني كأفاني الراحة سيني متبرد ما يسار. باي بريد. نمني ولدتي إياتا أكبيا يعني أما فكينا في بيا عربات أنا ملو إن جيرما. جيرما جرا. نمني اللي هو جام فقات أما أكدراني وللالن أكدراني ولن كنا من مالتو أرقمي أولان قافتو. أما توبيتي أما الحمد لله إذا لما فاتي وكاس دفع أسجرا. إذا إذا الفطري سسمو ترتي إذا لدها سسرتي إذا الفطري سدفع رج. سدفع الحمد لله بقى نونجي إن شاء الله لما تلي ربي نوجيا نونجيا إن شاء الله بودا كان اللي بيتهن اللي سلامة هاتي. أكو ما أرجع كان نمني كتي والجالة توبيا ويتي أما أني نانو هدو ديمي إثيوبيا كيس برنامج إفطارا كناف أمة لالا بيتين قدوتنا كيستي نمني كمتي والجالة نمني على مال الرهاسة يعني فكرنا فما قيالة مدرة انترفيو نقراني ناولين قراني وري تي في عربة سوريا جراني مال الرهاسة انفستيجيشني وهي باسني توبيان بيلان دعا جرتي جران نمني والجباجرة والنياتاجرة جتي توبيان تنديقم تجران يقسي كنو لالا نمني تقول ما مديكم إجان أرقتن قافة سنهارين جرا نما ميكا كما ميكا تولدتي كبما أكم أرقتن أستي سنفجتش عيدني كتوبيا بريدة بريدوما نسيسون اللي دبلما ديما جرتي برابرات تبايا دبلار أما كيستي يفتارا برا دربي الدباباي مسكلا يوكان مسكلا الدباباي بكا جرا متكان إني كبا جماعتوري أما موجودهما بيجتي كيستي ببلشون بكي وانغر غرات راتي إفتار دان دي راجع جيفامير أتي دوغر غرات اللي رماتت دو تيرماني برنامج يكون قد دارا نمني والجالة تاجر الحمد لله ركو هنقابن نجنة هواكنو ركو نما جرتي بيوما مرة جرتي مالي ميزان نكينا كمتي ركو تنا الرتركا فني ديمنا مال يعني ركو تنا أول لبوتا ما يسيتي أكنا منطوين أكنا مميني أكا بيميني سنبيتش إن شاء الله برنامج يكون وانغو قردارا إيفا مسين كردا غلطوما جنان نما برنامج كنين مرة قدو بيتينا كمسلمة تاتي ككريستيانة تاتي كتوبيا بوتما تاتي أكنت أيانا نمني جمدون موتم عن اللي كستي غرغارون
rabbi isinha gargaaru galatooma isin jira biyyateena akkanatti waan bareechiftanii. Meegaa ati sadarkaa intarnaashinaalitti miidiyaalee garaagaraa irratti bahuudhaan dhimmoota Itoophiyaa wal qabatan irratti deebiilee garaagaraa ni kennita afaan Arabiitiin. Gara biyya alaa kanatti keessattiyyuu gara warreen afaan Arabii fayyadaman biratti biyyattiin kun akkamitti ilaalamti laata? Amma nu martinuun beeyna akkam goote biyyi teenna yaani waytii sahaabaa rasuula sallallahu alaihi wasallam biyya teenna dhufanii seenaa jedheen najaashiin boonna amma nu boonchise taariikhni isaa nu boonchisa ummata Itoophiyaa kana mara boonchisa akkanatti gaafa isin rakkiftan nama nu balbala banneef Itoophiyaan biyya taariikhaati amma wanni isin dhageettan miidiyaaf taariikhni hojjaan jira miidiyaan taariikha kana haguma feete yoo jijjiirte taariikha jijjiiruun dandeettu dhugaa wanni argame dhugama santu beekama haga fedhan amma Itoophiyaan biyya maafiyaati Itoophiyaan biyya badduudha Itoophiyaan biyya ollaa hin kabajne yoo jedhan kunoo dalagaan teenna akkana taariikhni keenna akkana isin maali taariikhni keessan isin maali dalagaan keessan nu biyya yaani hatta استعمار رمال إني أفهم كنان طلياني لما بفرنجي توبيا فرشوا دلبن كولوني سوفتورني أما بي نبرة جرت مرتي فرد زمدي جرتي أما بي تنورب ستوتك بي سين فرد ننجرو يوناني انتهته يعني مرتنو كيس سينني فرتني سنهولي نو توبيان يعني إسرائيل تو سجوا سجران الحمد لله نو بيا تاريخ قبنو بيا مقا بريدة قبنو نواني دلقا جرو أما ميديا كنمني بلسا جرو كنا حق عن تلشا جرا نمني مقا كينا بلسا جرا غوسا تديمن يوكا أمنتي تديمن يوكا نمرا دبن بيوم مرا يعني بيوم مرا تديمن نو يو درن دابتين أكملت درن دابنا هويناني ميتي إسان الرب سوني ميتي هاي كنا كنا سير كنا كنا سير كنا جلا نوبي نما ميدون بربانو هذا فيتني سنيو واجدتن توبيا الرا لقى توبيا كنا جيرون دنديتن سنبجت شواني إنسان أما ألت هاسين وان جبما الرا هاسيو جبوا إثيوبيا والإنجراتشون دندامو والإنجراتشون دندان بيتنا كليس دور أما ميديا نساني مالف هندوين هجا ما جرن هدا بشاني كنا أكمل تجلفتن الرا يعني توبيا نما سلا أما راشيا في أوكرانيا ولا نيمي يرو كنا أتونم عالم نمرتي كنا نشاغل ما جر ها توبيا سين جرني ميديا نساني كستها سين توبيا بيا يعني ما نبل بلنك أبنيمتي توبيا بلبلك أبدي أمتك أبدي ربين أبدي yeroti jalqaba dhimma hidha abbayyaatii wal qabsiiste falmii jalqabdeettin si deebisa gara dudduubaatti maalirraa jalqabde dhimma Itoophiyaa kana dubbachuu wayti maama ummanni kun bi afaan arabaatiin wayti haasayan otoo namni tolchee arabii kana beeke akkamitti namni akkanatti haasaya jedha jibbaa isaan dubbatan taariikha isaan balleessanii namatti himan Itoophiyaa irraa يعني أنا أكملت نمني الراجل لسا نمني مالي في التنديبفني حتى كان بتشامت ويتي سوداني أرجو سوداني هدو درانين توبيا الرأكت إنسان مرمن توبيا الرأكت إنسان أوجن والرجب سيفون درة تاني أفان عربي وانسريت بيكني إيه نمني توبيا جالة تنجرة كإر قداتي حتى يومي دي اللي يسوبر باد كأمني سوداني كإر قدا توبيا جالة أولان كنا نجارت توبيان بيهوينا قبضو بيه تاريخ قبضو قاف إنسان يعني ميديا رتها سين تاريخ بلسني مقا بيتنا بلسني وان أرقمني هاسيني مالي في عربي في نمني كنا الرما جلسة بيكو دبو راستو دندافان بيكو دبو الرا يعني بيكو بيروقراطي الرالي بيروقراطي يعني ميديا نبرجرو سلاكني مرة
amma fakkeenyaaf miidiyaan maali dalagaan isaa isaan achi ta'anii biyya Gibsiiti dhugaa yoo isinitti hime asitti ajindaan dhuuman akkamitti yoo jettan dubbima tokko baasan niwuzii wayii Itoophiyaan fakkeenyaaf namni akkana jedhe jedhan fakkeenyaaf namni biyya teenya dubbii akkana haasa'e jedhan dhugaa kan hin taane waanuma fedhan haa jedhan namni marti amma dhufee miidiyaan kanuma irraa haasaya. Miidiyaa sobaa sana bobeeffachuun. Kana bobeessan. Hatta dubbiin sun illee argamne Itoophiyaan illee shaagalamtii namni miidiyaa illee joornaalistii itti deebisa ajindaan dhuuman jechuudha. Nu maaliif ajindaa biyya isaanii sanitti hin dhumne miidiyaan qabnaa waan maran qabnaa bas miidiyaan taktiika wayii godhattee tabiyyateenna yaani likkii malee salbisuu dandeetti nama biyyateenna sharrii yaadu warra miidiyaa arabaa kana. Dubbiin isaan jiran nama aarsa likkii malee yaani waan badaa kan jedhamne mara jiranii akhiratti alhamdulillah chaansii argannee arabiin itti haasawine. Bifa kamiin carraa san argachuu dandeessa? Carraama dubbachuuyyuu. Bifa kam jechuu naan galle. Carraama ittiin amma miidiyaa irratti ba'uun salphaa miti. Ati arrabuma kana maqaa balleessima Itoophiyaa irratti dubbatamu kana argiteetta. Akkamittiin miidiyaa irratti akkati baattee Itoophiyaaf dubbattu si ayyaman? Wallahi yani gaafa Aljazeeraa deemee Aljazeeraa boodatti TV Itoophiyaa hin dadhabee diqqoma afaan waan hin beeyneef na dhibee. إسان اللي يوكا يعني سياسة بدا قبني خلاص دسنا نجني برا ديمي جزيرة إيجاسي قافتك برا ديمي ديكو ما بريسا عربين وبريسا روبورتي كقران كنين وانتو بيا راهمنا جدين أستاذ محمد توكل يعني من جريساني اللي تي في كيسان الرا قالتو مي جنان أستاذ كبجمو كينا محمد توكل ربي سرها جالتو وان شانسين وقوتي يعني وان قد بيتنا في حجتي قالتهم مسين جنة بوتاتي جرتوتي إسانا ما بيتي بيرا ديمني هقو مدن ديت شانسين وكني ديكو ما برسيني يعني وانا ما ديكا اكو ما عربي برسنو كيسا درب سيسا جري اتهمي قاسي ركون انجرو كيسو ما تاتا عربين كي كم نانجري ديكو ما هم انجرو اما مكرا جرين اقدن دو مالي في واني ميديا كونو الفاتها اقا فين يو فتي امن للي وان قدار جتن كاميرا فول رقافتان اللي سوداجون جرا سوداجون جرا أنا قاف أما قويا مجم درا جلك أبني لاي كيندرا أستاذ نمان نانجرا إيجاد نما مليون اللي بجهة السلالة جرا والله لبون تيا أكنت تدويتي سو إنه كيسة تدقى لبوكيا سنيفجتش أكسمت تاي قويا جلك باسن إيجاسي ويتي أشي قبّه مرتينو أركنا ليني أتي وان قدّا هجتي بر عربي وانا تجتين كن وان قدّا لا بودا كنا خلاص أما إتي ففتوان كانت تدي بتدبّت إتي سكي سميسنا عندنا بودا سني ميديان على ما مرتي عربي أسويتو نتي دولني برنامج توبيا را كانت تجرا أجندة كانت تجرا الحمد لله هقدن دينو وجولين وبليان تين اللي هدو تجرا أما الحمد لله كعربي نهاسين إسانين اللي قالتوا ما جنان أكنت بيا جرا يو حتى واني هدون نهفي مالي وانسان إما ركبنا إن شاء الله ميديا تين جبيسوف كرا قد إيرة نهفي نوكمي كرا سنقباب سنة يو والغرغاري بيتينا أكمت غرغار ميديا نيو جنة ولينتين سلوشينا مي أما ميديا دا أول كبته أسمرتي أكتر كاستي برا دبرتو في ميديا لين بيا كيسارة جالان ساني أفانو تسبب ساني أفانو رومو تيجي شو ميديا سوني يو كبيا لسات تجرته مو أفان أمارا دوا دبتا سنرة كان دربه مو ساعتي جواب دوداف أفان إنجليزي تكان إنسان دبتاني مي ميديا لين أفان غرغودا كسي كننا كفانا ربا أفان إنجليزي تين خد جون ساني بوا مالي كبته ياد والله بوا هدوك أبتي بوا هدوك أبدي يو كتكتيكا في سياسة ميديا كان دلقن نو أما وانجال النوف
waan isaan jaalannuuf waan isaan jabeessuu barbaannuuf miidiyaa maratti haasofna. Tolchaa jabeessaa afaan biyya alaa maalii fi amma ollaan teenna biyya Arabaati fakkeenyaaf. Suudaanii, Gibsii kanneen ka faayilii hidha bishaanii walitti nu hidhu. Ka cinaa huduuda. Daangaadhaan. Ka waliin itti nu hidhu Suudaanii fa'a. Kunniin marti biyya yaani dhugaadha Arabiin illee yoo ka asitti guddaa hin ta'in malee barbaachisaadha. Namni hedduutu jira barkatu biyya ka Arabii tolchee beeku. Malee miidiyaatti maaliif hin baane? Taktiika miidiyaa barbaannanu kama Itoophiyaa. Beekumsi ka miidiyaa ani amma waan mara miidiyaatti hin beeku. Yoo dubbadhee beeka nama kameraatu jira obboleeyyan kennan argitan amma nama hedduu ka kameraa duuba jiru. Isaan malee ta'a hin ta'u. Akkamitti yaani hatta yoo biyya Arabaa irraa Arabiin haasayuu barbaanne ajandaa godhachuu qabna akkanumatti miti. Yoo akkanatti taate isaan nu sochoosuu danda'an biyya alaa miidiyaa ta'een akkanatti hargufuu danda'an waliin jabaachuu barbaanna akka miidiyaan ta'eenna biyya Arabaatitti biyya alamaatitti akkana jetti jedhan. Ani amma gizee garii dubbii wayii yoo bayu akkana jedhaa jedhaan warra jaziiraatiin yookaan BBC kanneen namni akkana jedha jedhan lakkisa miidiyaatti deebisaa jetti jedhan. Beetanii hatta namni miidiyaa ka Itoophiyaan beeyne achitti amma gizee hedduu waan waaltaan jette na fidanii irraa na baasan alhamdulillah isaanillee Arabiinillee jammaran isinillee amma yoo ka Arabiin gootan taate waan guddaa hojjettan Arabiin hin barbaachisaa afaan Oromootiin maaliifiinoo miliyoona hedduu maashaallah afaan Oromoo haasayu biyya alaallee jiran Kiiniyaa jiran naan jedhan Jibuutii namni afaan Oromoo haasayu addunyaa keessa faca'an addunyaa keessa faca'an afaan marti barbaachisaadha maaliifiinoo ummata dubbisaa jirra wanni ani gizee mara miidiyaa teennaan jedhu of bicha akka yaani akka miidiyaan teenna bootamaa teennee walitti haasayuu bicha akka hin taane nama waliin illee haasayuu qabna nama alaatiin nama keessaatiin Oromis nu dhaga'uu qaba namni nu dhaga'uu dhugaadha nu miliyoona dhibba malee maali faayidaan yoon ufumaa walitti haasayine akkanumatti yootama walitti haasayuun ta'u haasayinu biyya alaatitti illee haasayuu qabna caqasuu qabna waan isaan jedhan wanni isaan jedhan biyya diiga biyya mara miidiyaa malee maaltu garagalcha biyya amma garagalaa jirtaniin ta Arabaa taate miidiyaan humna guddaa qabna huyna malee huyna meeshaatiin miti huyna mataati huyna dubbiiti. Meeqa sa'aatii keenya waliin deemuudhaafis ati erga qabsoo gamaa hidha laga Abbaayaatiin geggeessiteeti gara biyyaatti dhufteetu kan itti jirtu mee gara biyyaatti akka dhuftuufis akkasumas immoo ministeerota biyya kanaa waliin haala kamiin wal arguu jalqabde ati kanaan dura akka dhuunfaatti kan itti hidha laga Abbaayaaf falmaa turte mee hoggantoonni biyya keessaa akkamitti si simatan? Obbo Dammaqaa Mokonnon kabajamoo ka ministeera Haajaalaa Dr. Haftaamuu illee ministeera bishaanii ministeerota keenya maraayyuu salaama jennaani wanni isaan yaani martinuu alhamdulillah biyya teenya jaalatanii yoo waa argame natti himan wallahi akkanan godhin dubbii akkana haasee irraa baranna guddaanu gorsanii ministeerri biyya teenya alhamdulillah amma biyya alaatitti illee dhufaa jiranii nama alaatiin illee waliin taa'aa jiranii waan guddaa hojjetan alhamdulillah anillee akkuma beektan amma barlamaana keessa jira barlamaana san keessa inshallah chaansii kajeela ka biyya teenya gargaaruu ummata keenya kanu sagalee nu kenne akka isaan gargaaru ummata teenya Itoophiyaa Afriiqiyaa teenya akka gargaaru chaansii san ima kajeela inshallah malee amma waan reefuma jammarreef barataa jira barlamaana kennallee yaani kabajaan isaan godhan kabajaa guddaadha anillee sanumaan galatooma jiraan. Tole meeqa ati sanaan booddee erga biyyatti galte
Finfinneetti kan itti dorgomte. Akkamitti Finfinnee filatte? Kapitalateen asuma ta'a Addis ከተማ ወረዳ 7 ቺቲ ፊልሜ ወረዳ 9 ለ ወረዳ 5 ለ ኢሳን ኢቲኤች ዴም ያኔማ akkuma isin jedhe chaansii yoo argadhe biyya gargaaruuf alhamdulillah gadande'uun dhugaadhaan amma yookaan siyaasaa biyya teenya ganaadha keessa isii nama narra beekutu jira nama biyya beekutu jira malee waan biyya teenyaaf biyya alaa walitti rarraasu waan ummata keenya gadande'u inshallah qoonqa kiyye sagalee kiyye isaaniif godhan inshallah. Tole Finfinnee keessatti sagalee argattee mana marii bakka buutotaa yookaan paarlaamaa seenteetu kan itti jirtu. Paarlaamaawwan biyya alaa jiran miidiyaa irratti illee ni beekta yoo qaamaan ta'uu baate. Kanas immoo qaamaanis seentee ilaalteetta akkamitti taajjabdee akkamitti ilaalte? Wallaahi waan bareeda namni illee ajaa'iba ta'e Itoophiyaa keessatti nama Arabii beeku paarlamaana keessa seenuun Arabii alhamdulillah akkuma isaanii kanatti haasa'ina malee يعني واتو تجي رمي خلاص أما ويتي أما برلمان إثيوبيا نما عربي بيكو هدو جرا نما هدو تجرا وري مسنس برلمان كعربي بيكن حتى أني وجايبته الحمد لله بيتنا ومرق أبدي أفان اللي هدو نمني ها سيودن دو أفان كعلا أفان كبيا كوني وانقود دارا هدو قبنا الحمد لله قدنيا يعني بيالاتي اللي ورا أكو مكينا مثلا سبارلما يوكا منستر بيا عربا كنين الحمد لله سنبجيتش إن شاء الله كوني مرتي بيتين نافتقوك أبا أمتكين ناف سنبجيتش أما اللي هنو واني أما فايلين بيتين اتدلقا جرتو وان بيا عربا تتر الرؤوف akkasitti barlamaanni keenya warri waajiraa warri ministeerii martika biyya teenya jira biyya alaa kanneen wal qabatanii jabeessuu qaban yaani waan isaanii walitti rarra'u. Tole mee Finfinneen egaa handhuura Afrikaati handhuura Itoophiyaati. Akkasumas immoo yeroo hedduu Finfinnee kana waliin wal qabachuudhaan rakkoowwan garaagaraa ni ka'u. Atis immoo uummata bakka buutee magaalaa Finfinnee keessatti rakkoowwan isaaniitiif warra sagalee sii kenneef sagalee ta'uudhaaf akka mana maree galtillee naa kaasteetu kan itti jirtu. Keessattiyyuu Finfinnee keessa rakkoo hedduu jira. Rakkoowwan kun bifa kamiin furamuu qabu jettee yaaddamee gara fuulduraatti Finfinnee keessa rakkoowwan jiran jechuudha. Waan biyyi teenya guddoo taateef amma alhamdulillah hattaa yoo namni ka callisu taatellee hin callifnu waan arginu yani haga dandeenyu ka tolchinee irraa baynu amma wanni namni maaliif waan akkana irraan haasayni jedhu rakkoo mataateef ta biyya keessatti argamtu isinin beeytan haasaya irraa ani waan irraa beeku tolchee ka hidda isaa ka yani jala isaa tolchee beeku irraa haasaya rakkoon hin jiru malee rakkoo takkanatti fiddee أنا بيك وان يعني ركوت أنا فدي مال الراكئ هذا أنا بيكوتي نديدا برلمانة كيسة تنقافر ركونت أمتين ركونت وبيا ركوتين مالي في نواتشي واني تنف أشتي بشنا نوفيمت أشتي تني جمد وفيمت تني كل فينيش اللي سوفيمت أشتي واني تنف أمتى توتش نكاي وان ترو وان بريدة جبيسة والجبيسنا جنة وان بريدة انتين نمني كانوا كإربيكو الراحة سيوكبا إسان تو الربيكن مالتو دوم أني وان الربيكو الراحة سيو وان سريت قرأت برجس وان سريت بيكو إيه كإرا لالي مالتو أرقمي يعني كنين تاريخ إسايو بيك والله يركون ينجرو الراحة سيو وانو متى آتو مالي وان جتي يدرا وان دقيو تحليلك يكا هيكاكي هاقا دندقون هاقا ربنا دندسين سنيف جتشا والله وان نتي أمنتنيف أمتا كينان اللي قلتهما جناني Tolega akkuma tiyyuu kaaste
rakkoowwan hedduun kan biyya alaatti dubbataman kan biyya keessatti hin beekamnes ni jira. Akkasumas immoo biyya keessatti rakkoowwan garagaraa mudachuu ni danda'u. Keessattiyyuu walitti bu'iinsa mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti mudateen namoonni hedduun namoonni nagaan miidhamaniitu kan isaan jiran gidduutti. Mee wantoonni akkasii akka deebi'an hin mudanneef gaaga'amiinsi nageenya akka deebi'an mudanneef maal hojjechuu qabnattee yaadda warroota biyya bulchan irraas haa ta'u warreen mormitoota irraa maaltu eegamattee yaadda? Wallaahi yoo kan namni na dhagayu taate biyya teenya yaani akkamitti haa isiin baatuu akkamitti haa argamtuu yoo ka barbaannu taane itti dalaguu qabna akkanatti bareechifnee argamtii biyya salaamaati yoo ka jennu taate namni seeratti deebi'uu qaba biyya ofii kabajuu danda'a kabajuu qaba yoo namni fedhe wallolee biyya teenyatti yoo namni wal dhaba rakkoon hin jiru malee waliin teennee haasayuu wayya dustuura kennaan seera kennaan kabajaan haguma dandeenyu beeytanii wallaahi wanni dhagayamu rakkoo kanneen keessaa waan garaa nama dhukkubsuu garaa nama nyaatu malee namni ka biyya teenya beeku amma socho'uu qaba biyya teenya tolchuuf mootummaa waliin tolchanii dalaguu qabanii rakkoo akkanaattu argame beelatu jira beelli kunillee alhamdulillah yaani rabbi nurraa haa ol fuudhu malee namni illee dalaguu qaba akka booda waggaa 5 akkanatti hin argamne maal hojjenna waan kanneen irraa haasayan gizee mara booda waggaa 5 waggaa 10 akkam taati biyyi teenya yoo akkanatti namni marti jabaatee waraana lafa kaayee koottaa naman biyya teenya tolchaa biyyi teenya nu mara akkamitti nutti rakkatti yoo waliin ka jennu taane wal jaqafnu wallaahi waan baay'ee bira darbuu dandeenya ani inshallah yaada qaba kajeela qaba namni beekumsa qabu biyya teenya keessatti namni siyaasaa biyya teenyaa beeku Itoophiyaan akka hin diigamne jennaani Itoophiyaan tun nu maraa fi haa bareeddee akka isin malutti biyya alaatti mul'attu. Keessatti yoo amma nageenya kana walii wal qabatee haadholiitu miidhama. Haadholii deemsa waraana hin dandeenyetu miidhama. Daa'imman xixiqqootu miidhama. Walitti bu'iinsa jiru kanaan jechuudha. Kun akka ittifamuuf egaa atis mana maree bakka buutotaa yookaan paarlaamaa keessa kanatti jirtu gara fuulduraatti dhimmoota akkasii irratti ni hojjettan neematu abdanna. Kanaan alatti Finfinnee keessatti bakkuma itti dorgomtee mana maree keessa galtetti rakkoowwan hedduun ni ka'u keessattiyyuu sabaan. Saba Oromootiif saba akkasii inumaayyuu Oromoon magaalaa Finfinnee keessa jiraachuun qabu jechuudhaan illee paartileen siyaasaa kan biraan kan mormituu ta'anii yeroo isaan dubbatan yeroo garagaraa atis ni argita jedhee yaada. Wanta akkasii barbaachisaadha Finfinnee keessatti Oromoon hin barbaachisu Oromoon as keessaa deemuu qaba wantoonni akkasii keessattuu Finfinnee keessatti bakka intirestii guddaan jirutti bakka handhuura gaanfa Afrikaa taate kanatti akkasumas immoo buufata gamtaa Afrikaa taate kanatti. Wallaahi wanni ani jedhu otoo waan keessa kanatti naaseen waan sabatti rarra'u waan amantiitti rarra'u kunniin waan gugurdaadha malee ummanni keenya beekumsa qaba amma yoo kun biyyi teenya akkanatti bal'attu yoo walitti nun qabin yoo akkanatti rakkannu taate biyya teenyatti waliin rakkannu taate wal jibbinu taate maaliif biyya ijaarra nu wal jaalachuu qabna biyyi teenya ta nama maraati ta Itoophiyaa maraati waan sabaa kana sila yoo nabira nagaafattan ufarra maal jedhani wallaahi sila namni akkan haasawinee irraa jedha saba keenyaan namni martinuu saba ofiitiin hin boona malee hin boona jechuun saba bidhaa jibbina jechuu miti nama waa balleessa jibbina saba taate keessaa haa taatu yoo obboleeyyan keenya taate yoo warra keenya keessaa taate nama waa balleesse ka Itoophiyaa jibbu ka Itoophiyaa diiguu barbaadu namni gariin ala taa'ee maaliif Itoophiyaa jette jedha fayyaan qaban akka maal jedha biyya tiyya yaani biyya bidhaa barbaadu namni gariin yaani waan sabaa kana rakkoodha sabni nu marti yaani saba maraayyuun kabajna nama ka nu kabajne hin kabajnu seera qabna nama ka biyya teenya diiguu barbaadu hin kabajnu Itoophiyaan ta nama maraati yoo biyya teenya ijaaruu barbaanne rakkoo sabaa kana keessaa haa baanu nu amma waliin jirra
ani Oromoodha, inni Amaara, inni Tigreedha, inni Silxee gosa hedduu kunniin hoynanoo ta'uu qaba. Wajjaan nu diigsuu hin qabu. Maaliifi akkuma yaani rabbiin nu uume kanatti nu ijoollee Aadami alayhi salaam ijoollee Aadami haati teenya Hawwaadha abbaan keenya Aadam nu marti nu isa deebina maaliif wal jibbina haga feene yaa akhi amma dhugaadha taariikhni keessatti waan hedduu jira namni kanama miidhan jira malee maan nu fayyada ijoollee teenya maal barsiifna zarii teenya amma booda waggaa 5 dhuftu rakkoo sababa biyyatti fiddi Iraaqiin irraa يعني يادم فرنو سوريا وان تاتي إرا فلسطين وان التجران بيا تهدو يمني وان التجران بيا ألات النين ركو قساء كتي بوتا يسينما في الدلالاتنين إراها فيدا نمرتنو تكو ها نمني مرتي والجالتو لقال دبينا كانت يوكا نمني والجالتو ركو إن شاء الله ركو در اللي اتفو قرفوا الرات سرچو دندا yoo sirrate garuu gaariidha magaalaa Finfinnee koonsilesii kaasee kan Itoophiyaas kan Afrikaas kan eenyu ta'uu dandeessi waliin itti fayyadamuu dandeenya. Dhugaadha. Egaan gaaffiiwwan siyaasaa wal qabatan hedduu isaan sii kaasee yeroo biraas akkasitiin asitti keessummaa si godhadhee si waliin dubbachuu nan danda'a. Gamanumaan egaa ammas irra deebi'uun Eid Mubaarak siin jedheera. Eid Mubaarak isiniin jenna galatoomaa rabbi isinirraa haa jaalatu. أمتنا هردفن اللي قالتهم عيد مبارك سنين جنة ربي بيتين قمتشوها قولوا أمني كأن مرتي كتوبيا جرن توبيا بريد دوتنا قالتهم سنين جنة إن شاء الله كان جعل هكرت جباني والكبني ركوا مرة تركافني عالم مرتي ملفنين توبيا انتنا كان جنة إن شاء الله. طيب قالتهم يسترجموا كتير أيانا قاري رديبو. إيجان كم جمتوا تور دفتوتا FIB راكن سيمبران غاتورة كيسوما إيدا سوا بفتشودان كيسوما استكملني دي أندا كيسوما كينيا هرامو محمد الأروسي دا محمد الأروسين ميديا لي بيالا الرت ميديا لي سرقة international تبي كمان الرت دي موتا إثيوبيا راول كبتان الرت فرموران كاين نبي كمو استدي سودا وان توتا هدو إرا برني رجلي تيادا غافي وان هدو كاسنيفي ولين dubbanne irraa gaaffiiwwan hafan kan biraamo guyyaa biraasti qabannee dhiyaanne kan isa waliin dubbannu ta'a. Har'aaf kan isin qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture qophii kana qindeessuun kan isin faana ture Mubaarak Bashir gamoo ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Lammii Solomoonii fi Abdii Dassaalany nu faana turanii qophiileen FIB qophiileen ayyaana sababeeffachuun isiniif qophaa'an itti fufuu nagaatti.